Har'a fulbaana 3 2025 namoota hojiin onlaayiniin jiru jedhaniifan ragaa qabadhee dhufe. Kun hojii ani onlaayinii hojjedhu keessaati poointii miliyoona 6,305 qaba. Qarshiin kun eessaa dhufe? Poointiin kun doolaara 630. Ani eejentiidha. Eejentii keessa galtanii siistima isaa yeroo laaltan manaajii keessa yeroo galtanii baay'ina namoota na waliin jiranii agarsiisa. Warri kun warran kallattiidhaan wajjin hojjedhu namoota 1,160tti siqatanidha jechuudha. Isaan kun hojii isaan hojjetan anis hojjedhu deeggarsa ani godhuuf guyyaa 30 keessatti doolaara 536 hojjechuu danda'eera. Guyyaa 30 fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa meeqan hojjedhe doolaara 13 fi saantima 48 hojjedhe. Guyyaa dheengaddaa meeqan hojjedhe doolaara 16 hojjedhe. Amma isa kana baaseen isinitti agarsiisa jechuudha. Withdraw now yeroo hin jedhu poointii gadi tuqee meetidii akkamiitiin baasuu akkan barbaadu natti agarsiisa. Meetidii isin ittiin baafachuu dandeessan hedduu jira. Ilaaluu dandeessu. Ani garuu Binance irrattiin doolaara baafadha jechuudha. Yeroon withdraw now jedhu akka duwwaa naa fida. Baay'ina doolaaraa ni qabu. Doolaara 630. Sana keessaa doolaara 600 baasuu barbaada. Sana baasee submit yeroon godhu confirm godhee kallattiidhaan paaswoordii koo na gaafata san galcha. Amma piroosesiin jalqabameera jechuudha. Mee Binance koorraa dursa qarshii meeqa kan qabu isinitti agarsiisa. Qarshii 31 qofan irraa qaba. Qarshii 31 qofan irraa qaba. Amma qarshiin darbeera. Qarshiin darbe kun withdraw successfully jedheera. Doolaara 600 argitanii. Doolaara 600 achi deebi'een ilaala kunoo. Doolaara 600 31 jechuudha. 600 sun darbee jira. Amma meesejiin naa dhufeera. Doolaara 600 si darbe jedhee meesejiin dhufeera. Kunoo ilaaluu dandeessu. Doolaara 600 kan jedhu lammaffaa irra isa jiru irratti arguu dandeessu. Sanatti yeroo buunu doolaarri meeqa successfully akka gara akkaawuntii kootii seene isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo doolaara 600 jechuudha. Okay. Doolaara 600 kana Binance irratti ammoo tun gurguradhe meeqa ta'a? Gatiin isaa nagartuu 159. 159 nan hojjedha. 159 yeroon hojjedhu qarshii 95,000 ol ta'e jechuudha. Argitaniittu hojii kana hojjechuu barbaaddu amma hojii onlaayiniin hojjechaa jiru akkamitti akka seentan isinitti agarsiisa. Jalqaba liinkiitti isin ergama. Liinkii sana gadi tuttanii buufattu. Yeroo isin liinkii gadi tuttanii buufattan suura kooti isinii dhufa. Suura koo jala download immediately kan jedhu jira. Yeroo isin download gootanii open gootan filannoo isinii fida. Google, Facebook, Instagramiidhaan isa kamiin galuu dandeessu. As keessaa kan barbaadaniin galtu garuu username keessan yaadachuu qabdu. Tarii emailiidhaan galtu yoo taatan emailii sana username isaa yaadachuu qabdu. Yeroo inni kana isin gaafatu agree yookaan share gootu jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma username Facebookiidhaan seenuun barbaada. Facebookiidhaan seenee jalqabarraa suura koon galchaa. Suuraan galchaa. Bakki itti suura galchan bakkan irraa dibee kana achi immoo maqaan itti barreeffamee jira achuma irraa fudhatame. Kana booda immoo bara dhaloota koon sirreessee barreessa jechuudha. 1988 akka lakkaa'umsa warra alaa kanattidha. Guyyaan gaafa 10ti jiinis ji'a 10ffaadha. Kan hunda barreessee sirreessaa jechuudha. Ergan sirreessee booda biyyan filadha. Warri dhiiraa biyyuma Itoophiyaati yoo filattan Itoophiyaa keessa yoo jiraattan yoo biyya biraa jiraattan immoo biyyuma sana
fiimiliidha yoo taatan biyya akka Yuunaayitid Arab Imireetii filachuu qabdu. Achi immoo ID isin gaafata. ID koo galchitu 4596 9839 galchitanii sammiiti gootu. Sammiiti yeroo isin gootan kallattiidhumaan eessatti isin fidaa warra laayifii irra taa'aa jiranitti isin fidaa. Asitti egaa dogoggorri kan uumamu utuu hin beekin naxxanii warra laayifii taa'an kana jala galtanii rakkattu. Kanaaf atu achi hin deemin waan isin gootan isinitti himaa. Aayikanoonni 5 gajjallaa jirtu kun waan baay'eedhaaf isin fayyadde jechuudha. Isheen 5ffaa kun keessumaa gara piroofaayilii keessanii akka deemtan isin gargaarti. Piroofaayilii keessan jala erga deemtanii booda maay eejensii keessa seentu. Maay eejensii keessa seentu. Maay eejensiin isin agarsiisaa jiru kana. Maay eejensii seentanii achi keessatti ID koo barreessitu. ID koo barreessitu. ID koo barreessitu. Bakki isinitti ID barreessitan isinii dhufa. Join agent jedheetu agentis ID kan jedhu bakka isinii fidaa 45 96 98 39 barreessitu. Isa booda jala isaatti maqaa kootu isinii dhufa. Fedha isaa hidhee isinii dhufa. Please enter agentis ID kan jedhu kana tuttu. Yeroo isin isa tuttan kallattiidhaan gara isinitti deemuu qabdan. Gara nama kanaa ta'uu isinitti agarsiisee konfirmii godha isiniin jedha. Konfirmii gootu. Konfirmii yeroo isin gootan congratulation kan jedhutu isinii dhufa. Isa booda omaayyuun gootanii as keessaa bahutu isinirra jira. Lammaffaa irra deebitanii yoo tuttan guyyaa 30 isin tursa waan ta'eef as keessaa bahuu qabdu jechaadha. Inni taanu face authentication xumuruu qabdu. Sun immoo out kan jettu keessa jirti. Kana isinitti agarsiisaa jiru kana out kan jettu keessa jirti. Ishee keessa seentanii face authentication fi bind phone kan jedhu jira. Jalqaba face authentication xumurtu. Face authentication ittaansitanii immoo bilbila keessan itti to'achuudha. Face authentication xumuruuf go kan jettu sana tuttu. Ergasii booda upload photo of yourself kan jedhu kana itti butanii suura galchitu. Suura galchitu. Suura keessan filattanii crop gootanii galchitu jechuudha. Erga galchitanii booda suurri galee erga achirra taa'e booda jala isaatii start certificate kan jedhu. Start to certificate kan jedhu kana tuttu jechuudha. Yeroo isa tuttan kaameraan isinii banama. Kaameraa sanarra fuula keessan keessu lafa namatti maraa jiru kanatti ashaangullitiin tokko ni dhufti. Ashaangullitii dhuftu sana akka isheen jettu. Yoo isheen afaan bante, yoo isheen ija libsatte, yoo isheen bitaa mirgatti jette akka isheen jettu kana duukaa jettu jechaadha. Isa booda xumurameera sun jechaadha. Nama ofii koo kana dura face authentication kenneera waan ta'eef hin danda'u. Ammoo bilbilaan galchaa. Bilbila yeroon galchu immoo bilbila koo galcheen bind phone kan jedhu sana keessatti nextedha. Asitti sirriitti hubachuu kan isin qabdan. Next yeroo isin jettan suura cittuu wayiiti isinitti dhufaa. Suura cittuu sana karaa gadiirraanii drag kan jettu kana qabdanii yeroo isin harkiftan suurri sun sochooti. Seen sochooti ishee qabdanii harkiftu. Amma quba keessaniin ishee qabdanii garanatti yeroo isin harkiftan suurri cittuu sun dhattee bakka isheen galuun irra jiru sana dhattanii duuchitu jechuudha qaawwa sana. Yeroo kana successful kan jedhu isinii dhufaa. Successful isiniin jedha. Kooddiin gara WhatsApp keessanii deema. Kunoo kooddiin naa dhufeera. Isan galcha fakkeenyaaf. Isa booda nextiin jedha. Amma lachansaayyuu xumurameera jechuudha. Inni olii immoo utuu xumurameera ta'e certified jedha bakka sanatti inni xumurameera. Amma yeroo isin addana dhuftanii setting keessa yeroo isin galtan accounting keessan security isaa maal ta'ee jira? Medium ta'ee jira. Inni kun high ta'utu irra jira. Kanaafuu emailii keessan itti dabaltu. Emailii keessa yeroo itti dabaltan akkuma sana suura cittuutti isinii dhufaa. Suura cittuutti isinii dhufaa. Isa booda suura cittuu sana sirreessitanii kooddiin isinii dhufaa sana galchitu jechaadha. Kanaafi hojii kana keessatti milkaa'uu yoo barbaadde bilbilli koo kunooti na qunnami walumaan hojjenna. Kanaafi hojii kana keessatti milkaa'uu yoo barbaadde bilbilli koo kunooti na qunnami walumaan hojjenna.